walabummaa Oromiyaa dilbata adoolessa bultii 25 bara 2021 waliin haa ta'uuf kan isan hawwatu ana xiiqii dhugaasaatii anis anaa dhufu jechaatuman ijoollee muummeffannaa urfii keenya guyyaa irraa isan dhageessisaa dhiyaadha. Hidhaan dhaanichi saamichiif ajjeechaan hidhattoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamuun Oromummaan yakkuun guutuu Oromiyaa keessatti walitti fufiinsaan geggeeffamaa jiru. Giddugaleessa Oromiyaa lixa Shaggar Ona Gindabarat keessatti ammoo akkaan jabaachuun maanguddoon abbootiin qabeenyaa fi miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo danuun hidhamuu akkasumas guyyaa sadan kana keessa maanguddoon Oromoodhaa hawaasa keessatti jaalalaaf kabajaa guddaa qaban tokko mana hidhaa baafamuun loltoota Koloneel Abiyyiin ajjeefamuu akka waliigalatammoo haala hawaasni Oromoo lixa Shaggar keessa jiru qoratuuf gara Ona Gindabaratitti bilbilee odeessa guutuu argannee fi gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti ammoo bilbiluudhaan milishoonni fi loltoonni mootummaa kuneeffataa Impaayera Itoophiyaadhaa humna TPLF'n akka haadhaniif fedhiin isa ta'u dirqiin gara kaaba Impaayera Itoophiyaatti fe'aman yeroo ammaatti kaan qawwee gatee gariin ammoo hawaasa naannootti qawwee gurguratuun uffannaa siviilii takkaa'u hawaasaadhaa uffatee achirraa baqataa jiraatu gariin ammoo osoo baqatuudhaaf tattaaffiitti jiranii qaama takkaa'u loltootuma Koloneel Abiyyiin to'atamanii bakka tokkotti fixamuu gariin ukkaanfamanii achi buuteen dhabamuu irratti gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluun odeessa guutuu argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Dabalataanis akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Oromoon jaarraa tokko oliif maal argachuuf qabsaa ture? Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu moo biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuuf gaaffilee jedhaniif kabroollee kaasuun marii Oromoota lama waliin qabaanne keessatti deebisaa takkaa'u yaada Oromoota lameen irraa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Turtiin keessan ammas dhagamaa'ii kurfii keenyaatti nu faana ta'uuf irra deebi'ee sana hawwataa. Jalqaba irratti gara giddugaleessa Oromiyaa lixa Shaggar Ona Gindabaratitti bilbiluudhaan ajjeechaa hidhaaf gidirfama akkasumas saamicha hawaasa Oromoo gamasii mudataa jiru irratti odeessa guutuu arganne isin dhageessisuun saganticha saaqan. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa. Turtiin keessan nu faana ta'u. Ona Gindabarat keessatti kan jiru komaandi poostii waggaa lamaan irratti gaggeeffame. Komaandi poostii yeroon isaa gidirii hin qabneen uummanni keenya daraarama hamaa keessa jira. Namni isaatti kudhaniitii ala socho'uu hin danda'u. Hirreebamaa, hin saamamaa, dubartoonni hin gudeedamuu, eeyyama mana murtiitii ala manni namaa cabsanii saamaa jiru. Kuni bulchiinsa Ona Gindabaratitti gochaa jira. Sirna wayyaanee keessa kan ture ammas sirna Tiippii keessatti kan hojjetamaa jiru itti fufeetumaan jira. Lammaffaa jaarsolii biyyaa nama 5 qeerroo keessaa nama 5 tika ijaarratanii lafa kennanii maallaqa kennanii tikaa fi paartii bilchiginnaatiin sirna nafxanyaatiin uummata keenya reebaa jiru daraaraa jiru. Ganda qarri dabbii keessattis uummanni keenya baay'ee daraaramaa hamaa biyya sadiif bokkaa qalbii keessatti otoo manan argatiin otoo kaandiin argatiin uummanni achi keessatti reebamaa ture. Otoo furmaatan argatiin achitti reebaa turanii ajjeesaa turanii kan ajjeefame immoo maqaa isaanii ammaaf adda baasuu hin dandeenye. Kan ganda qarree doobbii keessatti ta'e kun kan obbo Addunyaadhaan alaa obbo Addunyaa Qanaatee jedhu maanguddoon Oromoo ajjeefaman dhiyeenya kana. Ganda gammadaa keessattidha kun ganda gammadaa keessatti Addunyaa Amantee kan jedhamu kun dura mana hidhaa keessatti qabanii dhiyeessanii mana hidhaa keessa erga tureeti mana sirreessaa keessa erga tureeti achi baasanii rasaasaan ati shaneedha. Shanee qallabiidha jedhanii shanee qallabdaa jedhanii rasaasa sadiin maanguddoo uummata fuulduratti jaalatama qabu fudhatama qabu jaarsummaa keessatti kan argamu qooda shoora guddaa kan taphatu nama qajeelummaa qabu ajjeefame. Yoom kan isaan ajjeefamani? Gaafa bultii 15 kan inni du'e kaleessa jechaadha sirna awwaalchotaa gammadaa keessatti raawwatame. Gaafa jimaataa jechuudha kan isaan ajjeefaman moo gaafa kamisaati? Gaafa amusii galgala ajjeefame gaafa sanbata kaleessaa kana
gatame. Amma ajjeechaa kana kan obbo Addunyaa irratti raawwate qaama kamii milishootuma moo poolisii humna addaa Oromiyaa jedhan kana moo qaama kam dabalataan obbo Addunyaan maatii hedduullee nama soban ijoollee hedduu nama qaban akka isaan ta'edha kanan dhaga'ee ammoo ilma keetu shaneedhaan hidhata qabaa shiftaaf isatu galaa geessa jedhanii ajjeessanis jedhu amma mana hidhaati baasanii yeroo ajjeessan kana sababi isaan himatan maali ijoolleen isaanii haala kam keessa jiru? Ijoolleen isaanii gadda cimaa keessa jiru. Gannadaa keessatti isa bichaa miti abbootiin qabeenyaa abbootiin konkolaataa hidhamaa jiru. Namichi kun immoo nama qajeelummaa fi jaalatamummaa qabudha. Kan ajjeesisii immoo bulchiisuma aanaa kanaatti milishaa aanaa kanaa ta'anii yaa'ilii ishii jedhamtu kana faana sirrii mallattanii kana milishaan mallattanii ajjeesi. Inni kan garra qarree doobbiidhaa kunoo maali guyyaa sadiif uummata aduutti qorratti bokkaatti baasaniitu dararaa jiru jettu yoom eegalee maalis gootan jedhaniiti. Shanee faana hidhata qabdu shanee qallabduu hin nyaachistuu hin obaattuu isin shaneedha jedhaniitu biyya sadii qorra rukuchiisanii halkanii biyyaa achi keessa tursanii gariin immoo hirribaa mugee dhaabachuu hin danda'u taa'uu hin danda'u kukkufee gariin namoonni baay'ee kukkufanii achitti kan kanneen dhahee wal baatee kan galallee baay'eedha. Kunillee uummanni bal'aan hin beeka uummanni aanaa Gindabarati kanadha gochi aanaa kana keessatti aanaa Gindabarat kana keessatti kan jiru. Egaa guddoo nama gaddisiisa gaachuma ona Gindabarat ta'ee magaala Kaachis keessatti Oromoonni yoo xiqqaate 1,000 ol kan ta'an hidhamanii akka jiran isaan keessaa ammoo mankuusaa yookaan magaazina midhaanii bira dargii keessatti gari nama 300 hidhamanii nyaati irraa citee uffanni irraa citee warri kun dhukkubuma daddarbaaf saaxilamanii rakkachaa akka jiran natti hime Oromtichi tokko torbee lamaan kan isaan attamitti jiru. Isaan gamma namoonni baay'een abbootii konkolaachisaadha. Shanee qallabdanii shanee nyaachiftanii jedhanii kan achi keessatti illee qaama isaanii dhabanii jiran jiru. Gariin immoo anis foorsaa ladeenileen ni jira balaachoo kan jedhamu maqaa abbaa isaallee ammaaf adda baasuu hin dandeenye fayyee jootee kan jedhamu immoo reebichi cimaan hamaan irra gahee jira. Namoota baay'eedha isaanii gara 10 olii ta'u abbootiin qabeenyaa keessa kan jiran yeroo isaan gaafachuu hin danda'u dura kaan bittidhanii amma immoo waajjira poolisii aanaa Gindabarat keessa jiru jarreen kun. Egaati sabni Oromoo guddeessa akkuma sabni Oromoo kun guddeessa ta'e immoo gantuunis akkasuma keessa guddatteeti kan isheen jirtu hawaasa Oromoo guutuu Oromiyaas haa ta'u addatti immoo kan ona Gindabarat kanas kan gidirsiisaa jiru namoota gurguddaa irraas qeerroo keessaas maallaqaan nama bitataniitu hojii basaasaa irratti bobbaasanii warra kanatti hawaasa saaxilaa jiraa jettanii diinni hamaan warra kanaa silaa miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo warra kana irratti akkamittiin hojjechuu qabu kan jedhu miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo nu gorsitu. Ammoo waa'eedhuma ajjeefama Oromoo kana qofas osoo hin taane maaltu falaa maaltu du'aaf ajjeechaa saamicha qabeenyaa kanaa Oromoo irraa hambisuu danda'a jettanii hawaasa Oromoo gorsitu. Oromoodhaaf kan gorsuu danda'u kan dhaamsadhaamuu danda'u sagalee tokkoon yaada tokkoon kaaba bilisummaa kana paartii bilisummaa sirna naqxanyaa sirna garboo mataa wanti dhufe kana sagalee tokkoon wal maddii dhaabannee wal bukkee dhaabannee wal jajjabeessinee Oromiyaa mara hunda bahaa kibbaa otoo hin jedhin sirna nama nyaataa kana sirna garboomfataa kana ofirraa buqqisuudha. Wal qabatanii sirna nafxanyaa aanaa Gindabarat keessa jiru kana qeerroo ijaaramee jiru kana ofirraa deegamee kan nama dinqisiisu baay'ee kan nama dinqisiisu aanaa Gindabarat keessatti Haacaaluu Hundeessaa fi qarshii walitti qabame 300 olidha. Namoonni 5 kun namoonni qeerroo 5 ijaaraman kun ittiin gaara adii uffatanii ittiin siratanii garii lafa bitatanii garii shuguutii ittiin bitatanii ittiin uummata keenya doorsisaa jiru. Kanaaf immoo qeerroon aanaa Gindabarat jarreen kana irratti hojjechuu qabu. Yaada tokkoon sammuu tokkoon sagalee tokkoon uummanni aanaa Gindabarat ofirraa buqqisuu qabnaan jedhan kana. Ayyee ulfaadhaa akka nama sinirraa dhagaa jirutti gaa namoonni qeerroo saaxilaa jiran abbootii qabeenyaa Oromoo saaxilaa jiran sabboontota saaxilanii du'aa fi hidhaa fi gidirfamaa fi qabeenyi isaanii akka manca'uu fi qaqqabsiisaa jiran akka isaan beekamoo ta'anidha. Tarii yoonii feessisatee maqaa isaanii dha'uu dandeessu. Dhumarratti ammoo gaa qabsootu furmaata tokkummaatu furmaata dhugaadha. Oromoon tokkummaan qabsaa'aa turedha. Keessumaa bara 2014-2015 qabsoo guddaa aarsaa guddaatu ta'e. Ammoo sababuma gariin namaa maqaa ayyummaanii carraa miidiyaa qabutti fayyadamee waa'ee impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu faarseen galmi qabsoo bilisummaa Oromoo gufateera
Kanaaf mee Oromoon maaliif qabsaa'aa jira? Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu moo biyya isaa Oromiyaa Impaayera Itoophiyaa jalaa walaboonfatee bilisummaa guutuun mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatee jiraatuudhaaf kan Oromoon qabsaa'aa jiru? Eessa galmi qabsoo bilisummaa Oromoo? Isa kamtu gidirfama kana Oromoo irraa dhaabuu danda'a? Oromoon kan qabsaa'u bilisummaa isaatiif, walabummaa isaatiif, biyya isaatiif qabsaa'a malee biyya ormaa immoo biyya isaatti du'aa jira, isatti du'aa jira. Bilisummaa walabummaa isaatiif, hiree murteeffannaa isaatiif murtaa'a malee namni kaayyoo isaatiif, hiree murteeffannaa isaatiif, bilisummaa isaatiif gonfachuudhaan malee ijoolleen bosonatti dhumaa jiran kaayyoo isaaniitiin, hirummaa isaaniitiin garbummaa jalaa nu baasuudhaaf malee waan biraatiin miti. Kan amma dhageessan kun giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar Honna Gindabaratitti bilbiluudhaan dhimma ajjeechaa maanguddoota Oromoo irratti raawwataa jiru hidhaa abbootii qabeenyaa Oromoo fi qeerroolee akkasumas hawaasa Oromoo bal'aa lixa shaggar Honna Gindabarat keessa jiraatu irratti hidhattoota mootummaa kunneen Abiyyiin raawwataa jiru irratti odeessa guutuu Oromticha lixa shaggar Honna Gindabarat irraa arganne san dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan gara kaaba Oromiyaa Konya Wallootti bilbiluun dhimma humnoota TPLF fi mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa gidduutti lola deemaa jiru akkasumas loltoonni milishoonni Koloneel Abiyyi kanneen lola sanaaf gara kaaba Impaayera Itoophiyaatti fe'aman yeroo ammaatti lola sana dheetuun meeshaalee waraanaa qabatanii jiran gurgurataa hawaasa keessa miliqaaf achirraa baafataa jiraatu irratti odeessa bal'aa Oromticha Walloo irraa argannetu siniif dhiyaata. Ammas turtiin keessa nagamaayii kurfii keenyaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Godina keenya kana keessatti gandoota irraa namoota kudhan akka gaafatanii turan yeroo darballee irratti haasaa turre. Amma namoonni kudhan suni hididanii sobanii gandoota kaan irratti ammoo maqaa keessan qofa fidaadha gaafa sana ni dhokattu jedhanii kaabinoonni maqaa akkasumatti yerootti guchiisantu ture. Akka isaan biratti ammoo kaabinoonni dirqama isaaniitu waan ta'eef maqaa sana galchanii turanii. Yeroo dhihoo kana ammoo gaafa guyyaa suni gahee namoota sana fuudhaa gaaf jedhamu gariin namoota hedduun ni bade. Warreen irra qaqqabane ammoo fakkeenyaaf aanaa baateerra karaa nama 50 oliitu qabamee jira. 50 ol konkolaataa lamaaf fe'amanii deemanii lakkoofsaan haga kana jennee himamuu hin dandeenyu. Namoonni suni warra manatti qabamanii warra osoo hin baqatin osoo qabaate bakkatanii mukatti dacha'anillee ni jiranii jechuudha. Warreen sana maatii doorsisuu fa'aatu jira. Amma godina keenya kana aanaa jiillee keessatti namoonni maqaa keessan galmooftanii maaliif haftan jechuudhaan guyyaa kaleessaa bakka garbii jedhamutti walgahii godhanii maaliif bakkatanii jedhanii yeroo uummata walitti qaban uummanillee afaanuma guutuudhaan sodaa tokko malee nuti Amaaraaf loluu hin deemnu. Amaara loluu yoo dhaqne malee jedheeti uummati ofirraa deebise. Baay'ee zufataniillee kanarratti raayyaan biyyaa waanuma jedhu qabeellee deebi'ee jechuudha. Kanaan osoo jiru godina keenya kana keessatti warreen lola TPLF kanarraa makalaakayaan baqatanii dhufan kuni bakkoota garaagaraa qabsiifamanii jiran. Kana keessa yeroo adda addaatti warreen baqatanii kun gara Jabuutiitiin yeroo itti baheetu jira. Kun ammoo gara ganda dhaloota isaatti akka itti deebi'eetu jiraachuu. Innis meeshaa kana gatuma gadi qabaadhaan gurguratanii fa'aa bahuutu jira. Wayaadhuma sibiilii itti jijjiiramee fa'aa warra baqachaa jirutu jira. Haala saniin osoo jiru bakkoota tokkotti garuu torbee darbe kana keessa aanaa jiillee keessatti bulchaan gandaa namoota 3 meeshaa gurguratanii baafachuuf osoo jiranii to'atee 3 qabaman keessa tokko battalumatti ajajaan isaanii gaaf dhufee ajajaan dhufee tokko battalumatti ni ajjeese 2 ammoo eessaan akka ga'e hin beekamu jechuudha. Ilmaan Oromoo hiyyeeyyiin ilmaan hiyyeessaa walitti qabamtee bakka lolaa hin sallaalanneef affeeramanii gaafa lola sanarraa dandamatanii ammoo as deebi'anii baqachuudhaaf illee gaafa yaalan ajjeefamuutu jira jechuudha. Ammas kanumaan osoo dabalee jiruuti guyyaa kaleessaa aanaa baatee bakka gurree jedhamutti namoonni 8 osoo baafachuudhaaf deemanii uummataan maaloo wayaa sibiilii nurraa jijjiiraati nu geessaa jechuudhaaf uummatatti gaafsikan akka tasaa ta'ee hireen harka milishaa wayii isaan buuse milishaa sun ammas 8 sana qabee gaafa gara qaama olaanaa isaaniitti bilbilee akka isaan bakka kana jiran gaafa quba qabaachisu meeshaa irraa fuudhaatii isaan ajjeesaatii bosonatti gataa gaaf jedhu milishichillee yoo ta'e lakki ani kanan godhu yoo sayirraa fudhatan yoo hin taane ni gadhiifnaan gaafa jedhuun akka haalaatti deemaniitti uummata waraana namoota 8 sana fuudhanii eessaan akka deeman hin beekamu
kanatu jira godina keenya kana keessa haala hamtuutu jira. Ammas ammoo godinuma kana keessa aanaa baatee keessatti bulchaa ganda duwwaa lama bulchaa turellee yeroo ammaa kana to'annaa jala jira jechuudha. Innis sababichi to'atame waraqaa eenyummaa jiraataa gandaa jedhu baasee faasituu waraana kana gaggeesseera akka baqataniif haala mijeesseera jechuudhaan kaabinoota gandaa irratti illee doorsaa addaatu jira. Hidhaan illee bifa kanaan jira. Bulchaan aanaa baatee keessa ganda duwwaa lama to'annaa jala jirudha yeroo ammaa haala kana haala baay'ee hammaataatu jira jechuudha. Ilmaan Oromoo bakka kana irratti ilmaan hiyyeessaa lola ilaalan irratti hirmaate ho'icha hamaa keessa jiru. Wanni gama raayyaatti ta'aa jiru amma dhiyeenya kana jiraata naannoo sanallee odeeffannee haala kan yaaddeessaa fi baay'ee isaan booddisaa jiru ta'uu dhageenya. Oromoonni walloodhaa toora nama 50 ta'an humnaan konkolaataa lamaan fe'aman jettu guyyaa isaan fe'aman irra deebitanii yaadachiifteetu waan gara raayyaa jiru immoo lolli amaana akka turee fi humni TPLF humna Koloneel Abiyyi jaboo akka haleeltetu himama guyyaa kaleessaa kana mee jalqaba irratti Oromoonni takkaa'uu hawaasni Oromoo akka milishaatti dirqamaan fe'ame sun yoom fe'ame guyyaa san yaadachiisiitii karaa raayyaatti nu dabarta. Baateerraa kan fe'amanii ol geeffamanii gaafa guyyaa kamisaatti ture. Gaafa guyyaa roobii magaalaa Baatee keessatti walitti qabamanii buufata poolisii aanaa Baatee keessa bulfamanii roobii erga kanaan walitti qabanii booda kamisaa gandoota kaanirraa kan hafanirraa namoota argatan walitti qabatanii gaafa guyyaa kamisaa bakka kanarraa qabanii deemanii haga ammaatti odeeffannoo akka qabnutti isaanillee ka bilbilanii achi keessa waywaachaa jiran. Kaampii waraanaa xiixaatti argamu. Daseerraan dabaree bakka xiixaa namoota jira. Xiixaa sana kaampii waraanaa guddaatu jira. Mootummaan dargii ijaare jechuudha. Kaampii sana keessatti walitti qabamanii akkasumatti ta'aa jiru. Innis leenjii tokko hin qabdu ijoolleen leenjiidha. Leenjii waraanaa guyyuma tokkoof illee as garagalchii dhufaasii kan hin beekne uummata kana akkasumatti walitti qabanii bakka sanitti guuranii kaa'anii jiranii kaampii waraanaa keessaa jechuudha. Egaa gara raayyaatiin jiru ammoo gaafa guyyaa kamisaa sa'aatii booda lola hamaatu nurratti gaggeeffamaa oolee uummata dhiiraa asuma hin socho'inaa jedhaniitti uummata warra dhiiraa bakkuma sanatti ka'anii waraanatti isaan dabaluudhaaf jechuudha. Warra dhalaa ammoo daa'imman keessan qabadhaatii baafadhaa jedhaniitti bakka sanirraa guutuu uummata lukkaasanii daa'immanii fi warra dhalaa gara waaldaatti geessanii jaarsa osoo hin jenne ammoo dhiira ta'e akkuma jirutti bakka sanitti ka'anii jiranii erga sanii gaa bilbilli isaanii nuuf hojjechuun darbeenya maal keessa akka jiran hin beekne meeshaa isaanii ajjisee akka isaan lolchiisuu jiru. Kun kanaan osoo jiru garuu raayyaan ittisa biyyaa jedhamee bakka sanatti bobba'ee ture birgeedii 10 keessaa namoota muraasni akka hafallee dubbatanii jechuudha. Namoonni kuni akkuma warra raayyaa ittisa biyyaa keessaa odeeffannoo isaan dubbisaniin kuni gaafa guyyaa kamisa sa'aatii boodaa kana lolli hammaan gaafa irra gaggeeffamu akka jirutti waraanni nuyi humna keenya olii duubatti deebuu barbaanna konkolaataa nuuf ergaa jedhanii gaafa mootummaan gaafatan mootummaan ni dideen jedhan. Mootummaan gaafa isaan didu isaan miilaan guyyaa sana guutuu fi halkan guutuu deemaa bulanii guyyaa kaleessaa magaalaa Waaldaa dhaqqabatanii Waaldaa gaafa dhaqqaban mootummaan akka haaraatti qaamni federaalaa isiniif ergaa konkolaataadha Waaldaa harma turaa jedheeni istaadiyeemii Waaldaa keessatti walitti qabamanii jiran. Nuti humna keenya ol ta'ee jira. Nuti ammoo huccuudhuma makalaakaa nutti uffisan malee nuti poolisii Oromiyaati. Gariin keenya ammoo milishootadha. Humna keenya olii waraanni kun nu laallatu hin dandeenye hin dhumnu jedhanii humnaan akkasitti itti dhidhiibamne malee nu laallatu jechuudhaan achi keessaa boo'aa akka jiranillee qaamni jiraatan bakka sanii odeessisneerraa nutti himanii. Guyyaa har'aa kana garuu konkolaataan 5 6 ta'aniifa bakka sanirraa fa'amanii of duuba deebifamaa jiran namoonni garii. Garuu kun kanaan osumaa jiru namoonni lola kanarratti hin dandeenye humna keenya ol ta'ee jedhanii gaafa iyyatanii keessoodhaan akka rashanamaa jiranillee odeeffannoo keessoo saniin bahetu odeeffamaa jechuun ni dubbatama. Dhugaadhumatti guddoo nama raajan nama gaddisiisalleedha. Hawaasni Oromoo baroota dheeraaf gabrummaa kana jala turuurraa dammaqiinsi walqixxee miti kan burjaaja'u hinuma jira. Ammoo burjaaji sanarrayyuu darbee akkuma kaaba Oromiyaa qonna walloo keessaa humnaan fe'an kana Harargeedha godina Arsiidhaaf lixaati Baaleedha guyyaa 2-3 kana keessa dargaggoonni Oromoo humnaan fe'amaa jiru. Magaalaa Roobee keessa akkuma kana yoo xiqqaate dargaggoonni 90 ol ta'anii humnaan fe'amanii akka deemanidha. Guyyaa lamaan kana dargaggoonni kun kan ganna 12 fi 14 illee keessatti argama irra jireessi isaaniidha jedhama. Egaa akkuma waan bara dargii fakkaatu sanatti deemaa jira. Keessumaa dargaggoonni Oromoo waan isaan ilaallanne kanatti akka hin dhumneef ati maal jetta?
fakkeenyaaf amma kutaalee Oromiyaa hundumaadhaa waraanni bilisummaa Oromoo boon ol ga'eera dargaggootaafis miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessa ta'u poolisa keessa ta'u milishaa keessa ka jiru kan dhiiga Oromoo qabu kan Oromummaaf Oromiyaatti amanu gara isaaniitti illee akka makamu waamicha godhaa turan keessumaa ijoolleen Oromoo humnaan fe'amaa jirtu kun akka isheen gara Oromootti baafattu fati maal jetta maal gorsita? Egaa ani kanarratti ilmi Oromoo lolli kun isa ilaallatu qaamni lama wal nyaachaa jiru kuni Oromoo irratti wal nyaachaa jira Oromiyaa saamuu irratti wal nyaachaa jiru waan ta'eef Oromoo wal ilaallatuuf hin jiru addatti ammoo keessattuu uummanni walloo kuni gungummiin yeroo darbillee akka malee itti asaasaa tahe jibbaa yookaan immoo humni addaa naannoo Oromiyaa kuni buufii irraa qabnaatti uummanni walloo akkuma uummata waliigalaatti qeerroon bilisummaa Oromoo koonyaa walloo kuni qabna poolisii humna addaa Oromiyaa kana innis sababni isaa humni addaa naannoo Amaaraa kun qe'ee irraa nu buqqaasee qe'ee keenyatti osoo hin deebine madaan inni kaleessa nu madeesse osoo nuuf hin qoorre osuma malaa baannee jirru gaafa tana nuuf dirmadhaa gaaf jennuun osoo nuuf hin dirmatin har'a ammoo as deebi'ee gaafa qaama nu lolu ture saniif gaafa dirmatee achiin dhufu kuni eenyumaa ol nama jibbisiisa nama tuffachiisallee hundaa olitti isaan jibbineerra isaan tuffanneerraa jechuudha. Kanaaf isaaniif wanni isaaniif kana jenneetu wanni isaaniif qaamnu jiru gaafa nuuf dirmadhaa jennuun osoo nuuf hin dirmatin gaafa alagaan nu madeessuu jiruuf nu ajjeesaa jiru dirmadhaa jedhuun isaaniif dirmatan waan ta'eef qaamni bakka kana jaalatee deemu yoo jiraate haatu inni diina Oromooti diinuma keenya asitti si waafe waraanuma bilisummaa Oromooti wajjin akka kaaroo gochuu uummatuma walii akka kaaroo gochuudhaan alatti bu'aa biraa nuuf hin qabu. Kuni qe'eeruma Oromoo irratti lafeen isaa awwaalamuuf hin ta'u. Lafeerummaan isaatu deemeetii lafa ambaarratti ilma warra Habashoota ilma nafxanyootaati wajjin awwaalamuun isaa injifannoodha kun deemee baga du'eewu garuu immoo keessa ilmaan haadha hiyyeessaa dirqamanii isaan biddeenaaf jecha of jiraachisuuf jecha ka deemaa jiran kanaafi kan ammoo dirqisiifamanii osoo quba hin qabaatin mana nagaa isaaniitti warra bahaa jiraniif dhaamsan qabu jiraate warreen humna addaa keessa jiraniif poolisii keessa jiran raayyaa keessa jiran ammallee irra deebiidhaan gorsan isaan gorsu. Poolisii Oromiyaa keessa jiraachuunii fi mootummaa kana keessa jiraachuun akkasuma akka hin danda'amne du'a saree du'uu akka ta'e beekanii waraanatti haa dabalamanii waraana bilisummaa Oromoo cinaa haa dhaabbatan. Kan kana cinaa hin dhaabbanne kan yaamicha hin dhageenye garuu naasuu isaaf hin qabnu har'as boorus Oromoon durraa dhume jenneetii hin gaddinuu fi diinni akka dhumetti lakkoofnaa jechuudha. Diinuma keenyatu harka ormaatti du'e baga du'edha. Kan kanarraa hafe uummanni akka uummataatti osoo hin beekin dirqamaan guuramaa jiru kuni kan gochuu qabu akka uummataatti jiraachuu erga dadhabne hawaasni akka hawaasaa jiraata waraanni akka waraanaa jiraata. Kanaaf yeroo ammaa kanatti ammoo seerni amma nu bulchaa jiru kun sirna dargii isaatti nutti deebi'ee hawaasni akka hawaasaa jiraachuu hin dandeenye waan ta'eef hawaasni keenya guutuun illee kan humni isaa isaaf eeyyamu hawaasni keenya illee yaamicha kana dhaga'ee gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu qaba. Hawaasni akka hawaasaa jiraachuu hin dandeenye waan ta'eef jireenya isaa guutumatti hawaasni Oromoo yeroo ammaa kana kaabaas kan waliigalattu akka waraanaatti jiraachuu qaba. Jireenya hawaasummaa irraa akka uummataatti jiraatamu sanarraa akka waraanaatti of qopheessee waraana bilisummaa Oromoo jiraatti dabalamee jiraachuu qaba. Kan kanarraa hafe furmaata biraatti tasa waan qabu hin jiru. Tarii waan an hin kaasin waan Oromoon dhaga'uu qabaa jettu nuu kaafta. Dabalataan dhummi TPLF egaa akkaan jabaachaa dhufeera. Akka waraanni bilisummaa Oromoo goonis jabaachaa jira. Dhimma egeree Oromoof Oromiyaa irratti eeggannoon attamii akka barbaachisu akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa akka ta'e burjaajiif irraa gorriif dogoggorri kan duraa deebi'ee akka dhumnee fi yaada kee nuuf qooddaa. Akka ijaarsaatti ijaarsi hawaasa Oromoo walloodhaa maal fakkaata miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa konya walloo attamitti wal ijaaraa of jabeessaa hawaasa dammaqsaa jirtu irratti illee waan jiru yoo jiraate akka yaada kee nu qoodduuf asumaanan carraasii kenna. Egaa akka waliigalaatti hawaasni Oromoo kakaabaattis kakibbaattis yeroo ammaa kanatti mootummaan kufiisa isaarraa akka jiru quba qabaachuu qaba. Kan hin dhageenye saadagoo mootummaan kuni isarraa xumuraarra jira. Erga kufanii hirkiffachuun quuquuca'uudha jedha Oromoon gaafa mammaaku. Egaa mootummaan kun ammatti kakabee jiru namoota humnaan dirqisiisuun kunii fi akka kanatti uummatarra yeroo ammaa kanatti maallaqa deeggarsaa jedhanii fa'aa guuruutu jira. Maallaqa immoo mindaa hojjettoota irraa ji'a tokko guutumatti kutatu jira. Kun hundi kufiisa mootummichaa agarsiisa. Kufiisa isarraa xumuraa kufee jira waan ta'eef akka nurratti hin kufnetti nuti ammoo hawaasichi wal quba qabaatee erga mootummaa kufee mootummaan itti aanee jiru mootummaa waraana bilisummaa Oromootiin hoogganamuu fi waraana bilisummaa Oromoo qofa ta'uu isaa itti amalee burjaajii tokko malee innis ammoo dhimma dhuunfaatiin wal qocoluu fi kana keessa
dhuunfaadhaan waggoota lakkoofsisan walirratti miiloon keessa diinni hidhe sanaan miiloo sana osoo hin dhoosin miiloon hidhamee akka jiru akka dhuunfaatti hidhamee akka walitti diramuu akka wal dhabu waan godhametu jira waan ta'eef saniin hawaasni keenya wal qoxoruu hin qabu obsaanii haga caasa waraana bilisummaa Oromoo guutuun lafa qabatee taachuu qaban kanarraa kanaaf waraanni bakka adda addaatiif faffaca'aa jira kanarratti ammoo uummati keenya dammaqii isaanii ummata bakka kanatti jiran kanarratti gaafa dhufe waraanni kun qubatu warree waraana bilisummaa Oromoo cinaa makamuu barbaadaniif cinaa dhaabbachuu barbaadan karaa itti irratti hirmaatan qajeelchuudha. Kanarraa hafe ammoo meeshaan akka asirraa of duuba hin deebisnee fi harka waraanaatti deebisuu osoo hin taane meeshaa kanallee akka to'achuu qaburratti dammaqinsa eeggachuu qaba. Kanarraa kan hafe haalli ijaarsa qeerroo bilisummaa Oromoo konyaa walloo kana haalaan yeroo kamuu caalaa yeroo ammaa kanatti biyya keessaattis biyya ambaatiillee finiinee jira. Ka biyya ambaa jiranillee deeggarsa maallaqaatiin wal ijaaranii yeroo waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachaa jirantu jira. Akkasuma uummanni biyya keessaallee waraana bilisummaa Oromootiif galaa ta'aa jira haala gaariidhaan waan baay'ee bosonaa fi galaallee ta'eef kan jiraachisaa jiru. Kun kanaan osuma jiru tibba kana torbeeruma darbe kana keessa ijoolleen waldaa Oromoo Walloo jettee wal gurmeessite konyaa Jabuutii keessatti illee qarshii gara 18,000 maallaqa Itoophiyaa yeroo itti gumaachaa jirantu jira jechuudha. Gumaachanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa kana bira qaqqabee jira deeggarsiisaanii warri biyya ambaattis warri Suudii jirus Ameerikaa jiru ka biyyoota garaagaraa keessa jiran kuni fakkeenya isaaniif haa ta'u waldaan Oromoo Walloo kuni ka gumaacha yeroo jalqabaatiif godhe kuni kanarraa ilaallachaatii namoonni hunduu akka fakkeenya ta'aniif abdii qabna. Uummanni warri biyya keessaatti illee sabboontoonni ijoolleen qeerroon yeroo itti wal ijaaranii fa'aa humna isaanii gara waraana bilisummaa Oromootti of dabalaa jirantu jira. Akkuma waliigalaatti kuni fakkeenyummaa gaariidha. Waan baay'ee nama onnachiisuu fi uummati keenya ammoo ammas takaabaattis wal dhageeffatee yaada tokkoon mootummaan kufaa jiraachuusaa jaalatee beekuun isaa waan baay'ee nama abdachiisu gara fuulduraatti ammoo bu'aa gaarii irra geenyaa yaada yeroon qaba. Ulfaadhu qabxee ati tuqxee darbite tokko akka ta'e balliftee nuu ibsitu yookaan immoo amma dhiyeenya kana odeessa deemaa jiru tokko waliin wal bira qabdee akka yaada kennu qoodduun barbaada. Innis maali? Warri mootummoota warra dhiyaadhaa ka Ameerikaas haa ta'u kan warra Iroopiidhaa kun mootummaan ce'umsaadhaa impaayera Itoophiyaa keessatti akka dhaabbatuufiti adeemsa tokko jalqabanii jiru jedha odeessi karaa miidiyaa garaagaraadhaa adeemu ayyoonni tokko illee kan isaan qabatamaa ta'uu baatu illee waan akkasii jiraa jedhanii kan isaan dubbatantu jira. Kana keessatti Lammaa Magarsaa fa'aa Siyyee Abiraafaa fi namoonni kabroonillee akka keessa jirantu himama. Lammaa Magarsaa gara Amaaraaf gara Oromoo kana gidduu goree akka taphatu Siyyee Abiraaf gama Tigreetiin kan biraan Taamiraat Laayinee fa'aallee akka isaan keessatti argamanidha. Waan mootummaa ce'umsaa warri mootota dhiyaa kun qindeessaa jiran jedhamee kan awweenfamu ati immoo kan itti jechaa jirtu mootummaan itti aanee dhufu mootummaan Oromoo mootummaa WBOdhaan ajajoota waraana bilisummaa Oromootiin hoogganamu kan Oromoon biyya isaa Oromiyaa walaboonfatee keessatti itti abboomee jiraatu ta'uu qabaadha kan itti jettu. Egaati shirri biraan deemaa akka jiru argaa jirra. Dhiyeenyatti gadi ba'uu danda'a. Kan warri itti jiranii fi kanatti jettu kanatti nutti ol bira qabda. Burjaajiin gara fuulduraatti dhufuuf ammoo akkamitti of qopheessuu qaba. Hawaasni Oromoo waan jedhaa irratti illee osoo yaada kennu qooddee marii keenya arma irratti obbaafne. Ilaali mootummaa ce'umsaa amma warri dhihaa Lammaa Magarsaa fa'aadhaan ijaaranii fi warra habashoota kana walitti qindeessanii walitti suphan kun Oromoo bakka hin bu'u tasuma. Maaliif yoo naan jette kaleessas mootummaan mootummaa ce'umsaa jedhamee Lammaan keessa jiru ijaaretu mootummaa sanatti ce'uu dadhabeeti mootummaa ce'umsaa Oromoon waraana bilisummaa Oromoo godhatee ijaarratee jabeeffatee hundee isaa kan jabeeffateerudha. Innis mootummaan innummaa kaleessa ijaare sun Oromoon itti fakkaatee bade tola jireetti qeebalee ture. Mootummaan ce'umsaa isaaniin ijaarame sun ta'uu dinnaan wallummaan amma har'a addeebsanii sunsumni jijjiiramu ittoon mi'eessu sunsuma jijjiiramu ittoon mi'eessu lammaa achi kaasee as kaa'ee kaleessa isumaan ijaarameetti uummanni amaanaa isatti kennate ni dadhabame. Har'a wallummaan deebisee uummanni Oromoo isatti deebi'ee isaaf burjaaja'u hin jiru. Oromoon isaan burjaaja'u yookaan warri dhihaa amma ijaaran kanaan burjaaja'u yoo jiraate durumaayyuu burjaaja'ee jira inni sirnaan akka haaraatti ijaaramuu barbaada qaamni kanaan burjaaja'u. Kanarra hafe uummanni Oromoo ka ala jirus ka keessa jirus wal quba qabaate mootummaan ce'umsaa isaa mootummaan isaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu jala tararee beekee jira. Mootummaa ce'umsaa duubaanutti dhufu hin barbaadu. Ka harkaa qabuun jabeeffannaa isa jedhu irraa xumuraati. Uummanni Oromoo wareegama hattaa kana ka kafale Itoophiyaa dullatti diiguudhaaf malee suphuudhaaf miti. Impaayera Itoophiyaa diigee biyya mataa ishee of dandeesse
biyya Oromiyaa ijaarrachuudhaaf qabsaa'e malee impaayera dullatti haaromsuudhaaf waan ilaaaleef kanaaf biyya keenya immoo Oromiyaa ijaarrachuudhaaf mootummaan cimsaa nuti ijaarrannu mirga hiree ofii murteeffachuuti waan jenneef ofii murteeffanna. Alagaan nuuf hin beeku mootummaan dhihaa nuuf hin beeku ofiif beekanna ka beekannu irratti yoo gargaarsa nuuf godhe yoo cinaa dhaabbatan ta'e malee kan kanarraa hafe nutu isinitti kennaa hodhaa akkanaan fudhaa isa jedhu kanuma mormuudhaaf waggoota meeqaataman qabsootti jiru kana hadhaa laalaa uummanni Oromoo dhiignitti dhangala'aa jiru kun lafeen sabaa jiru kun anasii beekaa mormuudhaati anasii beekaa warri dhihaa jedhani hin fudhannu kanadha. Kan maayii kanarratti san dhageessifne gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluudhaan dhimma humna TPLF fi humna mootummaa Koloneel Abiyyi gidduutti lola deemaa jiruu fi loltoonni fi milishoonni Koloneel Abiyyi gamasitti bobbaasii baqataa jiraatu akka waliigalaatti haala hawaasni Oromoo kaaba